Mee foundationii faana haqaa erga hundaa'es maalirra jira? Abbaa gadaa jechuun maal jechuudha? Gadaa fi uummata Oromoo gabaabinaan yoo ibsinu. Kan an abbaa gadaatiin jedhu. Gadaan seera mataa ofii qaba. Hayxi biyyaa'uu oli. Abbaa gadaa ta'uudhaaf gadaa isaan lakkaawwatee gara gadaatti dhufamoo nama gadaa ta'uu hin dandeechu. Hanqnii fi dhugaan akkamiin ilaalama? Nutu gadaa biraa hafe malee gadaatu miti kan nu biraa hafe. Abbaa gadaa haadha siiqqee jedhee waamati jira. Jallila keechanirraayi Walitti bu'iinsi hin jiru. haqxi ilmoodhaa oli jedhan. Haqa barbaadamaa jira, hanqi namaa deebi'aa jira baay'eedha. Ani abboorran beeku abboo waaqarran beeku jaa Oromoon. Gadaa kana cimsatee ittiin bulaa jira moo? Ilmi ati adda dhalchite waggaa 40 adhaa deebiitti gadaa michilee. Hanqni biraallee achi keessatti kan dabarfamu jiraachuun mala. Ulfaan tuulamaa ilma hangaftichaa daacitti kenname. Manneen barnoota idilee keessatti barnoonni sirni gadaa eegalame. Haadhumti warra ati fuute tuni kan hawaasa siin jaan. Uma wal baasee bakkeetti wal filaa jiru. Sobaan jagnan ta'u. Aadaan kun ni haaromti. Malkaa hiddaa hangafa kooyaa hayyuu jiddaa jedhatu. Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa kun qophii gulantaa aadaati. Qophii gulantaa aadaa keenyaadhaatiin as istiidiyootti keessummaa tokko afeerra dhiitii jira. Keessummaan kiyyaas barreessaa fi weellisaa barsiisaa sirna aadaa fi akkasuma hundeessaa faawundeeshinii faana haqaa kan ta'an hayyuu keenya Maammoo Gadaa waliin turtii kan taasifnu ta'a. Isin hanga xumura qophii keenyatti waliin turaan afeerraa keenya. Qophicha qopheessuun kasi waliin turu Allalisaa Dabbabaati gama ogeessaa kaameraatiin Olaanaa Nagaashni waliin jira hanga xumura qophii keenyatti waliin turaan afeerraa keenya. Hayyeen yeroo keessanii qaalirraa aarsaa nuuf gootanii as istiidiyoo keenyatti waan nu argamtaniif maqaa daawwattoota Oromiyaa Global Mediaatiin galatooma ulfaadhaan siniin jedha. Isinis waan affeertaniif galatoomaan jedha. Hayyee galatoomadha. Akkuma jalqaba kaasuuf yaaletti barsiisaa sirna aadaati akkasumallee faawundeeshinii faana haqaa kan hundeessitanidha isinidha. Mee faawundeeshinii faana haqaa erga hundaa'es maalirra jira? Egaa faawundeeshinii faana haqaa socho'aatuma jira. Haqa wanni jennee fi haqni gadaadhaan wal qabata. Gadaa jechuun haqa jechuudha. Gadaan buluu jechuun haqaan buluu jechuudha. Nama gadaa ta'uu jechuun nama haqaa ta'uu jechuudha. Kana ala hin jiru. Wanni hunduu immoo haqaan wal qabata. Haqa jechuun dhugaadha. Dhugaan jiraattu malee jaalalli hin jiraatu. Dhugaan jiraattu malee qaroominnu hin jiraatu. Dhugaan jiraattu malee jagnummaanu hin jiraatu. Dhugaan jiraattu malee bareedummaanu hin jiraatu. Amma rakkoo nu mudatu kamuu badii haqaatirraa akka nu mudatu beeknee barbaachisummaa haqaa kana uummanni baratee haqatti akka deebi'uu fi kaayyoon faawundeeshinii faana haqaayi. Hayyee galatooma ulfaadhaadha. Kan faawundeeshinii faana haqaa mana jenne nugaati. Mee gadaa fi uummata Oromoo gabaabinaan yoo ibsinu akkamiin? Gadaa fi uummata Oromoo addaan baafnee ilaaluu hin dandeenyu. Bakka gadaan hin jirretti Oromoon hin jira jechuus hin danda'amu. Maalummaan Oromoodha hunduu gadaarraa madda. Amantiin isaatillee, ilaalchi isaatillee, yaadni isaatillee wanni hunduu gaarummaan Oromoo hunduu qaroominni Oromootillee, jagnummaan Oromootillee, fayyaalummaan Oromootillee, ilaalchi Oromoon uumamaa waaqatii qabu hunduu gadaarraa madda. Bakka gadaan hin jirretti Oromoon hin jira jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu gadaanii fi Oromoon waan addaan ba'anii ilaalamanii miti. Hayyee galatooma ulfaadhaadha. Gadaan seera mataa ofii qaba. Yeroo ammaa kana bakkeewwan garaagaraa irratti yoo ilaallu hoteela eebbaa haa ta'u, eebba kitaabilee garaagaraa haa ta'u, namoonni yeroo gara isteejii qabatanii namoota waamanitti namnumti wayyaa aadaa uffateedhaaf abbaa gadaa haadha siiqqee jedhee waamati jira. Kun waamimsi namni akkasitti maqaa wal waamuu fi akkaataan seera gadaa sanaa yoo ilaalle walitti bu'iinsi hin jiru. Walitti bu'iinsi hin jira. Dura namootumtuu waltajjii qopheechanuu abbaa gadaa jechuun maal jechuudha? Abbaa gadaa jechuun nama akkamii jedhanii beekuu qabanii. Calqaba duraa nama san abbaa gadaa jedhanii yaamuu duraa abbaa gadaa ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabanii. Kana wanni hin jiruuf anas yeroo baay'ee abbaa gadaa jedhaniituma harruma kiyya laalanii kafana aadaa uffadhu kana laalanii abbaan gadaa dhufee jedhanii abbaan gadaa nu haa eebbisu jedhanii gizeen affeerantu jira. Kuni kaa hubannoo dhabarraayi. Ani garuu yeroo namni akkanaan jiru kan an abbaa gadaatiin ta'eetuman ibsaa fi namni duu akkasumatti hoo abbaa gadaan ta'ini maalummaa isaa ibsee barsiisuu qabanii. Abbaa gadaa jechuun nama tartiibni gadaa isaa ga'ee yeroon isaa geechee hoggaa 8 qofa abbaa gadaa ta'a namni. San duuba egaa gadaan isaa dabarte immoo abbaa gadaa warra gadaa fudhatutu achi keessa abbaan gadaa waan ba'uuf suni akkuma namni tokko hoggaa aangoorraa bu'u sanitti gaafa
gadaan isaa dabartee abbaa gadummaan isaatti sin dabra jechaadha. Umrii guutuudhaaf abbaa gadaan jedhamu. Abbaa gadaa wanni jedhu kunillee amma tuulama kana keessatti dur baratamaa miti. Amma abbaan gadaa kun Boorana irraa dhufee tuulama keessatti hayyuu jedhama. Hayyuu tuulamaa jedhama malee hayyuu abbaa gadaan jedhamu turee durii. Amma garuu abbaa gadaa kan jedhamu kun baratamee waanuma akka Oromootitti waan ta'eef abbaa gadaa jennee fudhanne ma rakkoon qabu inni. Abbaa gadaa jechuun hoogganaa gadaadha jechuudha. Egaa akkamitti namni abbaa gadaa ta'a kan jedhu irratti dur Oromoo biratti abbaa gadaa hangafatu ta'a. Warra hangafaatitu abbaa gadaa ta'a. Amma dhiyoo kana Karrayyuun hoggaa aangoo walii dabarsan hoggaa goobaa walii dabarsan argitee yoo taate daa'ima hoggaa jaayatitu daa'ima hoggaa lamaati gadaa dabarse. Kana jechuun ijoollee sun hangafa waan ta'aniin umriinis ga'uu baatu gadaan isaanirra dabruu hin dandeessu jechaadha. Nama hoggaa lamaatitu nama hoggaa jaatirraa aangoo fudhate. Kana jechuun maal jechuudha? Akka ammasitti nama baratitu abbaa gadaa ta'a, nama qabeenya qabutu abbaa gadaa ta'a, kan afaan qabutu abbaa gadaa ta'a kanaa miti aadaan abbaa gadaa nama taasisu. Abbaa gadaa kan si taasisu hangafummaadha. Hangafummaadhaan irra dhuftaa warra hangafaa santu warri ulfaa qabu. Hangafa jechuun warra ulfaa hangafummaa of biraa qabu jechuudha. Amma tuulama biratti jiddatu abbaa gadaa ta'a. Malkaa hiddaa hangafa kooyaa hayyuu jiddaa jedha tuulamni. Jiddi maaliifi abbaa gadaa yookaan ammoo hayyuu gadaa ta'u gaa jennee ulfaan tuulamaa ilma hangaftichaa daacitti kenname. Daaci immoo ulfaa isaa kan tuulamaa san immoo ilma hangaftichee galaaniif kenne. Galaan immoo ulfaa isaa jiddaaf kenne. Ammoo bokkuun kallachi tuulamaa jechi jirechaadha jidda bira jira. Amma warra ayyaantummaa qabu santu warri ulfaa biraa qabu sun ayyaantummaa qaba. Qabaachuu qaba. Gadaa keessatti immoo siyaasa bichaa miti. Ayyaantu ta'uu qabda. Maaliifi hongeen hoggaa dhufte balaan tokko hoggaa dhufe garaa santu itti gaafatama. Waan waaqni karaa waaqatiin dhufe illee jallina keechanirraa jedhameeti yaadama. Isintu waaqa kadhatee waaqa nu araarsuu dadhabe. Gadaan bulchiisa qofa osoo hin ta'in wanna uumamaan dhufellee waaqa kadhatee deebisuu dirqama qaba. Malkaatti ba'ee tulluutti ba'ee hongeen hoo jiraate kadhatee waaqa naaroo biyya. Kanaafuu gadaan tiyya quufa, gadaan abaluu quufa, gadaan ta'e quufa yaa taatu, gadaa gabbina yaa taatu jedhama. Itti gaafatama kan hundatu jira gadaa keessa. Kanaaf namni daa'imatti illee kan kennaniifi ayyaantummaan fi hangafummaa sun yaa eegamuufi. Gaaffii tokko kan inni isiniif dabaluu barbaadu waan amma naaf kaaftan waa'ee Karrayyuu wal qabatee jidda keessatti maal akka ta'u kan naaf kaaftan waan na yaadachiiftanii sirna gadaa keessatti yookaan akka seera gadaatti namni tokko abbaa gadaa ta'uudhaaf gadaa isaa lakkaawwatee gara gadaatti dhufamoo qubumaa wal filee gara gadaa seena. Filee dhufuu hin danda'u. Amma akka naannoo keenyatti gadaanii akkuma Oromootittuu gadaa shantu jira. Maqaan baqatti garaagarummaa qabaatu malee tokkuma gadaa shanuma. Gadaa shanan tuni waggaa 8 bulchitii. Gadaa shanan waggaa 40tti durdurri wal ga'a. Amma ati har'a waggaa gadaa taate fakkeenyaaf amma gadaan michilleedha. Jenna amma naannoo keenya kanatti gadaan michilleedha. Amma ilmi ati har'a dhalchite waggaa 40 har'aa deebiitti gadaa michillee itti dhufte jechaadha. Yaale kanaafuu ilmi kee abbaa gadaa ta'uudhaafi waggaa 40 irraa eeggataa jechaadha. Michillee ta'u malee taraan yeroo michilleedha sun geechuu malee lafumaa ka'ee abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf amma ilmi kee dabballee jedhama waggaa amma gadaarra jirtu san keessa dabreet gaammee ta'ee foollee ta'ee kuusaa ta'ee achirraa immoo raabaadorii ta'ee achirraa gadaa fudhataa jechaadha. Kanaaf gadaa waan tartiiban itti dhuftu malee waan namni harka baasee filatu. Amma haalli biyya keenya keessa jirtu yoo laalle sirna kanatti itti amanee beekee gadaa kana cimsatee ittiin bulaa jira moo akkuma amma isiniif kaasuuf yaale qubuma wal baasee bakkeetti wal filaa jira. Gadaa keessatti abbaa gadaa yookaan hayyuu ta'uudhaafi miseensa santu si kenna. Miseensi kee amma michilleen jee miti. Warra michillee kanatu eenyutu hayyuu keenya ta'a. Hoo akka aadaa taate
amma gadaani shananu jidda ugaa jennu amma jidda keessa jiddi gosa jiddi gosti kuni gadaa shananuu qaba danda'e matumsaa jiddumtu maaliif amma ugaa michilleen jidda abbaa gadaa ta'e yookaan hayyuu ta'e borummoo dabreenyu duulotu jira bichilleetti aanee duuloodha duuloonis eessuma keessaa dhufa mataasaa keessatti jimmuma wanuma jidduma keessa jira jidduma keessa jira achuma keessaa dhufa sigalee kanaafuu sun amma akka duraan tuulamaatitti filmaatumaan qabu harkumaa ittiin baaftu waan gootuun jiru hangafa yerootu ga'eeni gadaa isaati ga'ee beeketuma kennaaf jechuudha. Inuma kennaaf eenyu akka ta'e hangafni kan gadaa fudhatu eenyu akka ta'e durattuu beekama uumamaan dhalootaan hangafummaadhaan beekama jechaadha. Gadaa keessatti bulchuudhaa fi beekumsa qofa osoo hin ta'in ayyaantummaanis barbaachisaa waan ta'eef warra ayyaantummaa qabutu warra ulfaa qabutu gadaa hooggana jechaadha. Lammata immoo wanni hangafa qofarratti tuulamni kenneefi akka falmiin hin dhufneef sigalee amma wanni gadaan amma tuulamaa tun egaa hangafa irraa jallatte lola kaasanii jira. Anatu abbaa gadaa ta'a anatu abbaa gadaa ta'a anatu abbaa gadaa irratti wal lola sigalee kan hambisuudhaa fi lollis akka hin uumamne warri hangafa warri uumamaa waaqni kenne sun qofti abbaa gadaa yookaan hayyuu tuulamaa yaa ta'u jee tuulamni murteechee warri sun siimbooliidha akkuma amma kun nugusa kwiinii ingiliis kana kan hin jijjiirame sanyiidhaan deemu kana akkasumatti sanyiidhaan deema gadaa keessatti. Sirna gadaa keessatti haqnii fi dhugaan akkamiin ilaalama? Gadaa jechuun dhugaa jechuudha. Nama gadaa ta'uu jechuun nama dhugaa ta'uu jechuudha. Gadaan bulu jechuun dhugaan bulu jechuudha. Bakka dhugaan hin jirretti gadaanis hin jirtu. Kanaafuu gadaan haqa jechaadha. Wannumti gadaa adda godhu haqa. Haqni gadaa biratti waa hundaa oole. Wanni haqaa wannoo keessa dorgommii keessa hin galchitu. Haqti ilmoodhaa oli jedhan. Haqti biyyaa'uu oli. Bilisummaadhaa'uu oli haqti. Sigalee maaliif? Biyyi soo haqa qaba haqaan jiraatte malee gatii hin qabdu. Sigalee bilisummaanis soo haqa qabaatte malee gatii hin qabdu. Wanna hundaafuu murteechaan haqa. Addunyaa kanarratti jeequmsa kan uumu kan nama wal dhabsiisu. Abbaa warratti fi haadha warraa kan wal dhabsiisu. Hiriyaa fi hiriyaa kan wal dhabsiisu. Haqti baduudha. Sigalee ati hiriyaa akkamii jaalatte? Hiriyaa haqaa jaalatte. Hiriyaa keetiin kan wal dhabsiisu maal? Gaafa haqarraa gori, gaafa si sobe, gaafa si gane, wal dhabdan. Hoggaa dhugaan jiraatte nageenyi jira, jaalalli jira, jagnummaan illee jira jaama. Namni sammuun isaa dhugaadhaa dhaabbate gizee hundaa jagna. Sobaan jagna hin ta'u. Beesaa galu. Onneen qaba sobaan. Eenyutu onnee qaba? Nama dhugaan deemuutu onnee qaba. Eenyutu qaroomina qaba? Nama dhugaan deemutu qaroomina qaba. Sobaan kalaquu hin danda'u. Qaroomina hin qabaatu. Sirna gadaa komplikeetidii kana warri tume suni akaadaamii barateetii miti. Garuu sammuun isaanii qulqulluu haqaan guutamte waan taateef haqa hin argan. Haga isaan haqa argan kana maaliif sammuun hoggaa haqaan guutamte kijiba faayidaadhaan hoggaa guutamuu baatte haqti itti mul'atti. Namni faayidaadhaan guutame faayidaa isaantu dhugaatti fakkaata malee dhugaa arguu hin danda'u. Kanaaf haqti ilma namaatiif nagaan jiraachuudhaaf jaalalaan jiraachuudhaaf bareedummaanu haqaa jaama. Beesaa galu. Namni bareedu nama keechi isaa haqa ta'etu bareeda. Nama sobu akkanumatti hoggaa dubbatu bareedumti kun hin bushaa. Sigalee amma intala bareedduu takka intalli tuni barhattuudha utuu siin jedhanii sobduudha utuu siin jedhanii sitti bareeddi hin bareeddi. Icciitiin dhoksaa dubbii faawundeeshinii keessaniyyuu haqa kana barbaachuudha. Kana barbaannaa kanaafuu gadaa jechuun haqa. Mee amma waa'ee haqaa waan bal'aa waan guddaadha kaastanii manna murtii aadaa akka mootummaatti dhiyeenya kana hundeeffame wal qabate haqa barbaadamaa jira hanqi namaa deebi'aa jira jedhama. Iddoo biraatti immoo hanqi biraallee achi keessatti kan dabarfamu jiraachuun mala. Kana maaliifin kaasee kaleessumaayyuu gadaa keessa erga sirni haqaa jiraate dhugaan jiraate Oromoon sanatti buluu dadhabee gara kanarratti immoo manni murtii aadaa hundeeffamuun kun sirriitti akka barnoota sirna gadaa keessattis ta'e akka gadaan Oromoo ittiin bulaa ture sanaan haqa sana waliin ni deema. Manni murtii aadaa kan gadaa kun dhaabbatee ummanni fooyya'ina argatee jira. Murtii wayyaa argatee jira. Ummanni galateeffataa jira. Dura maqumti gadaayaan kun wayi qaba. Sigalee ofumaa isaatiif. Kanaafuu amma warri mana murtii aadaa kun mana murtii idilee caalaa nama tajaajilaa jira. Haqa namaa deebisuu irratti. Deebisaa jira. Amma namni
hoggaa bakka mana murtii dhaqe islaamoo taate quraana qabadhu kakadhu jedhaniin kaaniin immoo kitaaba qulqulluu qabatee kakata kana hundaa kakatee soba ragaa baa namni garuu namni gadaa fuuldura dhaabbatee sobu si galee akka isaan itti kakachiisanii kana kakatee jalaa bahuu danda'a garuu gadaa fuulduratti kakatee bahuu hin danda'u kanaaf namni dhugaa baasa gadaa fuuldura dhaabbatanii sobuun hin danda'amu akka namni namarraa dhageenyutti manni murtii aadaa kunii mana murtii idilee kana caalaa nama araarsaa jira isaaf niitii walitti araarsaa san raawwatu immoo murtii kennee diina godhee addaan hin deemsisu walitti araarsaa dhugaa baasaa fayyaa godhee galchaa ja'amaa jijjiiramni jira amma ta'e jijjiiramni jira maqumti gadaa jedha sunuyyuu jiraatuun isaatu innimtu jijjiiramooti jijjiirama gaariitu jira kana caalaa immoo hoo gabbisanii deemanii akka murtiin gadaadhaa kun ummata kana caalatti tajaajilu akka haqa argachiisu mirkanaa jira amman tanaayyuu. Gama biraatiin yoon qabiyya keenyarraa adda bahuu dhaabaadhe aadaan eenyummaadha eenyummaa saba tokko calaqqeedha aadaan kun ni haaromti. Aadaan hin haaromu natti fakkaatu amma fakkeenyaaf gadaas hin ammayyeechina hin haaromsina warri yoo hin jiran si galee amma gadaanii gadaa bira dhaquudhaaf nutu hammayyaa'uu qaba gadaa dhayyuu miti si galee gadaan ofuma isaatiyyuu namni yoo namumtu hammayyaa'uu qaba gadaa bira gadaan hammayyaadha beektaa bane sirna har'a barii warri qaroomine diimokiraasii warri qaroomina himu kana caaladha gadaan si galee kanaafuu nutu gadaa biraa hafe malee gadaatu miti kan nu biraa hafe gadaan fagaatee kan jirudha. Biyyitti beekettiin jiraataa qaroomti faranjiitu gadaa biraan geenye sittan hima amma biyya faranjii keessatti warra amma qaroome kana keessatti diimokiraasii jechuun maal jechuudha nama si bulchu filatudha nama si bulchu filatta mirgi ati qabdu kana gadaan garuu nama dhalatee ilma namaa ta'e tokko kana hunda akka aangoo argatu taasisa hiyyeechatee walqixaan laalaa amma ati gadaan ka'e michileedha hoosiin jee michileedha miti miseesi michilee hunduu aangoo qaba yeroo ammaa kanatti si galee bakka jeerutti aangoo qaba kabajaa qaba bakka tokko hoggaa seene jalaa ka'anii niitii isaanii hoggaa bishaan waraabbaddu dubartiin dhaabbattee dabarsiti ganduma kee keessatti jechaadha aangoo qabda achumatti ganda kee aangoo qaba jechuudha kuma saannu niitiin ta'e aangoo jaahati warra keetii aangoo qabdi ati aangoo qabdaa ulfina qabdaa dhiyana qabdaa sirni tokko hoggaa qophaa'e ciini wayii hoggaa qophaa'e dhiyana abbaa gadaa jedhaniiti dhiyana warra gadaadhaa jedhaniiti fidan ladda muranii too fidanii kennaniif dhiyana qaba dhangaa dura abbaa gadaatiif kennama jechuun bakka abbaa gadaa kun jechuun kaa'ee amma namni miseensa san ta'e hunduu bakka jirutti aangoo kana argata jechaadha laal amma gadaan amma aangoo nama tokko filachiisuu osoo hin ta'ini namni tokko eega dhalatee nama ta'e hoggaa 8 fi aangoo yaa dhadhaamatu hunduu jettee wal qixxeessite isin jechuufan kana godhuu hin dandeenye warri biraa sivilaayizii ta'eetoo diimokiraasii digiirse aangoo nama hundaan gahuu hin dandeenye gadaan aangoo nama hundaan gahe ija tokkoon laala walqixaan laala walqixa namni hunduu amma si bulchan malee hin bulchitu gidee wannoo keessatti hiree bulchuudhaan qabdu gadaan garuu namni nama ta'e hunduu yeroo tokkoof hoggaa 8tiif umrii isaa keessatti akka bulchu goote wanni aadaa keessa jiru haaromsuu oduu hin ta'ini nutu aadarraa deemee aadarraa jallatee duubatti hafe si galee nutu irraa jallate maleedha aadaan iddoodhuma sana jira aadaa jechuun maal jechuudha barii muuxannoo hawaasa tokko kan yeroo baay'ee itti fayyadamee badaa keechaa gatee waan isaan tolle keechaa gatee kaan keechaa hambisee filatee kanaanan jiraadha jeetoo waan kaawwatechaadha gadaan wanoon aadaa jechuun waan ummanni filate argee akaakayyuun argee ilmatti dabarsee kana badaadhaa dhiisaa kuni gaariidhaa qabadhaa inni aadaa godhatta ittiin jiraatta akkanatti fuuta akkanatti heerumta akkanatti safuu abbaa safuu haadhaa safuu ollaa kan akkana kana hundaa waan qabu hundaa kana lafa godheeti aadaan muuxannoodha muuxannoo hawaasni bara dheeraa laalee keechaa filatee kuufatee na fayyada jee ittiin jiraatu jechaadha aadaan bu'uura hawaasa tokkooti waan hawaasni baratee qulqulleechee lafa kaawwate jechaadha
Fakkeenya achirratti magaalaa kaastaniirtu fakkeenya gaariidhaan nuuf fiddanii achi fakkeenya gara baadiyyaatti immoo yoo deebinu aadaan uummata keessa jiru qaba fakkeenya akka naannoo kiyyaatti naannootti dhaladheetti namni hangafa ofiitiif iyyuu nooru jedhamee kabajni yeroo itti kennamutu jira baadiyyaa keessatti. As magaalaa keessatti yoo ilaaltanii namni hangafti hin kabajamu nooruun sun kabajni sun hin jirtu hangafti yoo dhufe teessoo gallakkisanii namaa ka'u sun hin jirtu sun waan isin amma isin gara magaalaatti fiddaniif kana haaromsuun ni danda'amas gara magaalaa kana akkamiin barsiisuun danda'ama akka furmaatatti. Abbaan akka Oromootitti waaqatti aana. Ani abboo irraan beeku abboo waaqa irraan beeku jaa Oromoon. Maaliifi abbaan kee si dura addunyaa kana argee waan baay'ee muuxannoo baay'ee qaba. Si galee ati waraqata illee dubbiftu inni immoo jiruu dubbise. Jiruu dubbisee keessa dabree baratee as gahe. Si galee kanaaf gorsi abbaadhaa si caalaa muuxannoo waan qabuuf. Hangafni sunis maali si caalaa lafa arge siin jaan. Sirra beekaa sirra hubateedha. Si galee kanaaf kan kabajuu fi waan biraatiif miti. Nama kanaa wayin irraa barachuu qabaa. Duraati immoo barnoota sanuu irraa fudhachuudhaaf dura kabajaa kennuufi qabda. Yoo kabajaa kennitee fi dhaggeeffattee yaada san irraa barattaa jechaadha. Amma ati abbaan kee waan kana hin ta'u dhiisi yoo siin gee hin dhiiftaa. Amma sun hin jiraatu. Si galee ilmi abbaatti hin bulu. Hiriyaan hiriyaa jiraan dhaga'u. Hiriyaanuu dur dhiisi wanni kun siin ta'uu jettee hin dhiifta. Jecha hiriyaatiin baatu. Oromoo keessatti aadaan jireenya hawaasummaadha. Namni tokko adda ofii hawaasa keessa bahee hin jiraatu. Waan hawaasa jiraachuu hin danda'u. Hawaasni jee fudhatee jiraata. Si agalu. Haadhumti warra ati fuute tuni kan hawaasa siin jaan. Kan uummataati kan gosaati. Ati ofii keetti kaatee tooyi deemina irraa badi jettee ari'uu hin dandeessu. Si galee. Wanni hunduu qabeenyi hunduu kan hawaasa kan tartiiba mataa isaa dandeessu. Kan hawaasatti maleedha. Abbumti fee waan fee godhee waan fee hojjetee jiraachuu hin danda'u. Amma Oromoon afoolan muuxannoodhaan walii dabarsa kitaaba dhuduun ta'in. Ani amma gaafan amma akkatti dulloomee jiru kana ijoollee kiyya walitti qabeetanii waan hawaasa kiyya jiruu kiyya keessatti arge. Hawaasummaa akkamitti akka jiraatan, hawaasa wajjin akkamitti akka jiraatan, qabeenya akkamitti akka eeggatan, cubbuu akkamitti akka eeggatan, barsiisan itti mee kana eeggadha ayee biraa deemu. Isaan immoo ilma ofiitti dabarsaa deeman. Amma wanni kun muuxannoo nama tokko oduun ta'ini muuxannoo dhaloota baay'eetu wal fufee aadaa ta'a. Aadaa ta'ee dhufa. Abbaa keetirraa wanni dhageechuu fi muuxannoo isaa qofaa miti kan isa bira jiru. Kan abbaa isaatirraa fudhatee jira, kan akaakayyuun isaa duubarraa fudhatee dhufetu jira. Ni galee kan hoon kabajni ati arruma uumamtee hogguma 20 keessatti waa'ee addunyaa kanaa fixe hoggaa jette rakkisaa ta'a. Ulfaatadha. Galatooma ulfaadhaadha. Akkuma isin kaaftani ilmi jabeessi ilmi cimaan waan abbaa isaa jedhe waan hangafti isaa jedhe haqa sana baruudhaaf waan ni jedhe dhagahuun barbaachisaadha. Nam beeka jedhee namni waggaa 20 keessatti addunyaa kanaa miti waan xiqqoodha yoo hin fixu baay'ee nama rakkisa. Ulfaadhaadha. Gara xumuraatti fiduuf jirra marii keenya. Dhuma irratti kan inni isiniif kaasuu barbaadu barsiisaa yuutuubii keessanii nan hordofaati gadaa hin ta'an malee hin baratanii jettanii barsiistaniiti jirtu. Anis achi keessatti dhaggeeffadhee tanan gaafii kana isiniif kaasuu barbaade. Sababni immoo gaafii kana isiniif kaasuu barbaadee fi manneen barnoota idilee keessatti barnoonni sirni gadaa eegalamee jedhamee bubbuleetee jira. Tinki waggaa 2 ol ta'utti jira. Kana wal qabatee anis mudannoon qabutu jira yeroo tokko mana barnoota tokko deemee waa'ee sirna gadaa irratti yeroon gaafadhetu jira. Barattoonni sun illee hanga deebisuu hin dandeenye barsiisan keenya iyyuu hanga deebisuu hin dandeenye yeroo barattoonni himatantu ture. I think immoo gara barnoota keessanitti yoon dhufee focus godhee gadaa hin ta'an malee hin barata waan jedhu kaastaniirtu. Kanaan wal qabatee seerri mana barnoota idileetiin wal bu'ee fi akka isinitti immoo barsiistan kun akkami waliin faalleessu immoo maalirra dhaabattaniiti barnoota sirna gadaa kana hin ta'an malee hin baratan jettan. Gadaan akkanatti bulaa akkana gadaa 5 waggaa 8 walii dabarsanii akkanatti filamanii akkanatti ta'anii jettee teorii barachuu hin dandeechu. Garuu nama gadaa ta'uu hin dandeechu. Gadaan boca si boca. Dhugaa waa hundaa olii jettee fudhattee amantee argitee dhugaadhaa sanii dhugaa san waa hundaa ol gootee waggaa laalinii nama gadaa ta'uu hin dandeechu.
amanuu qabna. Hayyee yaada keessan bal'aa nuuf kennitaniif hayyuu keenya Maammoo Gadaa galatooma ulfaadhaadhaa mee dhumarratti dhaamsi dhumaa isin dabarsitan carraa tokkicha isiniif hin kenna. Carraa naa kennuu keetiif galatoomi namni kaahiin dabrasi yaada qabu oduu umriin jiru ilmootti dabarsuu qabaa qabachiisuu qabaa walloon kun immoo dhaabbata ta'ee institushaalii ta'ee too akka itti fufuu godhuudhaaf faawundeeshinii kana dhaabe faawundeeshinii faana haqaa dhaabe kana namni baay'een hordoftanii miseensa taatanii yaadanis qabeenyanis wanna guddaa miti namni tokko ogaa miseensa faawundeeshinii kana ta'e ji'atti birii 100 darbanii namni hunduu namni dhugaa jaalattan namni haqa jaalattan akka wajjin dhaabbattan yaada akka nu kennitan akka nu jajjabeessitan barbaada. Diyaan keessanis na affeeree haquma kana irratti dubbatuun kunu haqa kana qarqaaruu gabbisuu ta'a. Isinillee galatoomadha. Haaluma kanaan jabaadhaa itti fufaaran jedha. Hayyee galatooma ulfaadhaadhaa hayyuu keenya Maammoo Gadaa. Hayyeen daawwattoota keenya qophiin gulantaa aadaa keenyarraa egaa kana fakkaata. Asuma namoonni immoo faawundeeshinii faana haqaatti miseensa ta'uu barbaadan deemtanii miseensa ta'uu ni dandeessu. Karaan yookaan balballi banaadha. Karaa biraatiinis immoo barnoota sirna gadaa Maammoo Gadaa barsiisan karaa yuutuubii isaanii Maammoo Gadaa jedhuun sabiskiraayib gochuun bira dhaabadha. Akkasuma namoonni immoo miidiyaa keenya hordoftanis hojii misii miidiyaa sheer sabiskiraayib laayik fooloo gochuun nu maddii dhaabadha jenna. Qophiin keenyarraa kana fakkaata. Qophii birootiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.